السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جل ورمون ده كيسنو. أنا وانتين جتشو بربادو ميلينا كود أجا جتشوني ما لا أود دارا ما لا أود دارا كسر مامو غرغار سبايي تونو يغتو جرا غرغار سمتي كينيا أرسيدا أمته هدو تو بوك أمته كماتا ما بوك كما بيتاني تجتشو شو كوساني حمزة ميت غرات حمزة ميت غرات حمزة هتنبري شوفا جرك سميت غرات what do you say about it? يلا نبغى نبوسه. وانتي نانجتشو بربادو ميلين كود أجام مالك أقول دادا. وانتي نانجتشو بربادو تكو جراتي إني أزجل جرا عبان إما أزجل جرا. سلكي أركان كابتون دندهو جتاي نمني برا سلكي أركتك أبي في namni glucose irra kaayamee gargaarsaaf miidiyaa kanarratti bahee hin dubbataa jechuudha. Ragaan erga baheefu ragaan dhufee koree caala isaatu beeka. Maaliif jennaan baankii keessa maallaqni hanqa meeqa akka jiru saahiba caala haadha ofii caala abbaa maqaa isaatiin guurameetu beekaa jechuudha. Saniifuu inni as jala jira reefullee ol seenee jira. Ol seenee jechuudha akka maakitti 16,000 miileenni hanqanni kun naa hin guurramne takkiin immoo naa guurramee jira yoo naa guurramee jee wassalaama dubbiinuu ragaanuu fidamee innis kijibaatee uummanni kunis booroo akka namatti gargaaru dabalaala as biratti namni ganaa file nama gargaaru hin ta'u jechuudha. Maqaan hawaasa musliimaa bal'aa kanaatu baduun qabu. So yoo ka guurrameef ta'e naa guurrame garuu itti naa ida'aadha waan kana godhachuu barbaada namni beekte kaayyoo qabaachuu danda'a waatti godhachuu. واحد يادو دندا إساتو بيكا اتنايدا جنمني أبان بربادي أصلينيستي مباركي نستي نم تقولور كن دندا ومني وان بربادي قدو فيني دندا أيون در فأي قلتو دندي نمنا أبو تقولين انجو جاتشو أكاسي تقوخان لما فامو لكي وان تكاميرين ومشان قفا جا قفا ناغور رمي خجي عفاني سر راحتو بوتي رقاق أبدوسان أصلي أسباسي دي غرسي يسي جاتشو أكاسي جاتشو olbaasa isa as jala jira waan ta'eef kana dubbachuu barbaada bikka abbaan dhimmaa jirutti osoo wanti kun dubbatan maaliif koree caala isa abbaan dhimmaa isa namni rabbi haa fayyisu dura dursoo wallahi rabbi si haa fayyisu waan ati sirra ga'ee kana mata tokkotti gaddinee jirra garuu hawaasni keenya maalla guddaa barbaada hawaasni keenya kana uummanni keenya bal'aan jechuu oromoon immoo firan qabu nu malee yoo waliin gargaarre dabaroonni leen abbaa manaa keessanii artan zayitiitti naqraa ilmi makkuus nurraa gorsi sodaanne amma nama gurguddaa jira qoy ifa astaa yalla ragatti eshi saraan abazar eega waliin gaggaba qaban kan majjatu barbaada yookiin dandeettiin galatuma carrawaan akka bitaniif eshi hayyee ustaz baraan unda caalaa isin tikkashoo faamilii te kun rakkoon qabu mee waan kana abdii maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa diqqoosii madaahee jira nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu odo abdi irraya da dhagenne ho carra isani kenine cho difama gudda mareeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaaladha. Maaliif jennaan isin dura dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku maallaqii akkasiis akkaawuntii koorraa gala jedhee yaadee hin beeku. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee
kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fardaasiingiif yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee namaa wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sanaa argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamuu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni mala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkina akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eefiin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjin walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru hawaasa kalee sana gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii qorra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha milee na jaatu akkaawuntii qorra jira jechuudha jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waggaa deemtoon waan ta'eef Oromoo guutuu herreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa turre amma gaafa ustaasfaallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate. Utuu hawaasni kun nan gargaaree ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira kanarraan kan hafe hawaasnatti qalbii cabe hundumtuu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi ammalirra deebi'ee si'a arfaffama shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi. Jazakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qabaltan konfirmina godhaa yoon waan gosa an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku maallaqii akkasiis akkaawuntii koorraa gala jedhee yaadee hin beeku dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadee hin beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fardaasiingiif yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee namaa wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sanaa argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nuu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame
namni sun sa'aatii sanatti na argamu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan taa'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni amala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka. Konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eef hin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa wajjii walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru. Hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha malee na jaatu akkaawuntii korra jira jechuudha. Jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waggaa deemtoo waan ta'eef Oromoo guutuu herreege eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee sana takkayyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate. Utuu hawaasni kun nan gargaaree ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasnatti qalbii cabe hundumtu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi amalirra deebi'ee si'a arfaffaa shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi. Jazakumullahu khairan dhiifama koo yoon haaqe baltan konfirmi na godhaa yoon waan na gorsitan jiraate illee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaa ni qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture. Koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Tala'aa fi ustaaza wayii ture. Koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku. Gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku. Achii anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture. Mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaas koo isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu. Anamma sa'aatii kanatti waan gochaa jirullee hin beeku. Baay'ee na dabbaree jira. Wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii. Isaanillee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu. Kana akkasiin na hubatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutti hin deeminii aslii waa'ee iskaanii keessoo laadhaa saamu waa'ee mucayyoo. Rabbi alaana jaallata. Daadhiis nama guddaa kalas. Bakka dhiisaa keessaan dhumaa jala keenya keessaan dhumaa warri koomeentii suuta jedha keessaan itti naasoo ustaas taalee. Asli waan dubbisaa mee isin yoo waan hin dubbatanii namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee. Laafin dubbisu abbaa murtii ustaas taalee moo dubbadhaan viidiyoo baradhaa. Inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Dhiifne san dhiifne ustaas taalee butti deebisaas viidiyoo baratan. Amma. Doktor Asin waa si hima. Eshi. Asin dura abdii waan naan jedhe wayi waan naan jedhe mucattii tanaan. Jiran guuraa jiraniimi. Warri waa guuru kun parsantii wahii fudhata. Ati hin beekte daata gaduma gawwaa. Qaallicha zayitiin itti naqamte kana miliyoona 4 wanni guddaa yoo bira gahe. Kun warra waa guuru bira jira parsantii awwala dubbatanii parsantii nyaatan. Kun ammoo tiniin aslii isin dhiisu uummanni akkana maa afaan nu qabdeedha. Oromoo waan hambifattuun kenniti yoo deemu kure. Warri waa parsantii nyaatin naare. Parsantii nyaateeti liqimseeti.
Si Oromoon bar arjaadha hin kenniti. Ati waan kanatu nama lolchiisa edha akkatti. A'udhu billahi ibiddaa si qabdi. Ibiddaa si qabdi. Oluma ta'ee barnuma sheekati naaf faaxatee hoo aryuu naan jedhati maal waan taateef. Isuma dadhabnee yoo ammaaliif daga galee roobeen qaccee galee baran dheesse. Bala majaraa dheessee qaccee jira nama wallahi qaccee irra jira macarrashaa galee. Jarumaayyuu kaa. Jaraa bar. Parsantii hillim gootee fudhatti miliyeena tokko yoo taate birriin 400 isaanii gala. Edaati quban qabdu waan itti deemamu. Waan itti jiru quban qabdu. Haa dhaabamu jetta. Du'a jara. Salaata dhaabi jechuun ni wayya. Kana dhaabi jechuun irra. Salaata dhaaba haa dhaabamu jechuun ni wayya. Tii qoonqoo jaraatti dhuftee bar. Amma yoo warri koree nama 4 ta'e birriin miliyeena 16 kun miliyeena meeqa ol gaare? Wallahi jabaattu guddattu miliyeena 4 namticha zayitiin gubate san bira gahe. Jabaattu. Kaawwanoo. Maal taate ati qoonqoo isaanii qabaa jirta bar qoonqoodha salaata dhiisi jechuun isaanii wayya. Akira dubbiiti maal taate daa kanaa wanni maa kanatti min jirtu dhugaa jirnatti min jirtu Oromoon tiyya fayyaalessa hin kenniti. Mucaa dhugaa qabaadhee fi haguuratu jettanii ramade. Ani kana maal jedhare obboleessa kiyya qoonqootti dhufte waan qoonqootti dhufte ani waan dubbadhuun qabu ani qaccee galee garayyuu magaalaa roobee keessa qaccee jira qaccee macarrashaa dhumti namni ana. Qaccee jira. Rabbi araafi